Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sana qabu jennaa kun qophii addaa haala yeroo irratti kan xiyyeeffatudha. Qophii addaa haala yeroo irratti gaa torban kana keessa akkasumas yeroo yerootiin wantoota ta'an dhagaa kana booda kan isiniif dhiyeessinu. Egaa gidduu kana dhimma firii qormaata barattoota kutaa 12ffaa akka biyyaatti qoramanii firii argamsiisanii fi akkasumas gadi bu'uu firii qormaata biyyaalessa kutaa 12ffaa fi balaa isa inni fiduuf deemaa jiru maal ka jedhu irratti yaada keenya kan isin biraan geenyudha. Nuti immoo yaada namoota adda addaa yaadaan cuunfannee tarii kana ta'innaa laata furmaanni isaa maali? Yoo barattoonni yookaan barattoonni baay'inaan kufaatiin kun yookaan immoo gara dhaabbilee barnoota olaanootti ol darbuu dhiisuun isaanii kun balaa inni maatii isaanii ofii isaanii irratti maatii isaanii irratti biyyattii kana irratti fiduuf deemu maal ta'a kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Haga xumuraa qophii addaa keenyatti isinis nu waliin turaan gaaffeerraa kooti. Qophicha qopheessee kan isin biraan gahuuf deemu Ambaayiluu Naccooti nu waliin turaa isiniin jenna. Ayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya deebinee irraa egaa akkuma sila isinii kaasee qophii addaa dhimma hir'achuu firii qormaata biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa fi balaa inni fiduuf deemu ka jedhu irratti dhagaa kan irraa mari'achuuf jirru. Qormaanni kutaa 12ffaa akka biyyattiitti barattoonni qoramanii keessumaa waggootan arfan darban sadan darban keessumaa immoo waggootan sadan darban keessatti kan biyyattiitti ta'ee hin beekne hir'achaa dhufuudha. Barattoonni dhibbeentaa 90 ol akka hin darbine ragaan kan agarsiisu. Keessumaa kan bara 2014 yoo ilaalle barattoota 800 fi 96,520 qorame isaan keessaa dhibbeentaa 3tu darbe. 2015 akka biyya kanaatti jechuudha 845 keessaa dhibbeentaan 3.2tu darbe. Akkasumas bara darbe jechuudha 581 keessa dhibbeentaa 5.2 ture kan inni darbe. Baran ammoo dhibbeentaa 4.9 darbuudha kan ragaan yookaan ministeerri barnoota biyya kanaa beeksise. Kun maaliif ta'ee maali rakkinni maddi rakkoo kanaa ammoo maalidha kan jedhudha kan waliin ilaallu. Mee akka kootti akka yaada keenyaatti dhagaa kan isiniif himnu jechuudha. Maddi rakkoo kanaa maali? Egaa maddi kun tarii wal qaqqabata jennee mayaannaa rakkoon nageenyaa biyyattii kana keessa yookaan dhibamuun siyaasaa yookaan immoo dhukkubsachuun siyaasaa dameelee seektara mootummoota adda addaa irratti dhiibbaa uumeera. Keessumaa dhimma fayyaa wal qabatee barnootaa wal qabatee waan warri kun lamaan wal qabatu yeroo baay'ee fayyaa barnoonni seektara mootummaa keessaas kan ijoo ta'edha. Bakka fayyaan hin jirretti barachuun akka hin danda'amne beekama. Bakka namni barate hin jirretti immoo namni fayyaa waa'ee fayyaa haasoo kan waa'ee fayyaa himu kan fayyaa irratti hojjetu hin jiru kun egaa akkuma jirudha. Keessumaa waggootan arfan darban kana keessa akka rakkootti maddi rakkoo maali jennee yoo kaafne imaammatni barnootaa yookaan kaarkuleemiin barnootaa ministeerri barnootaa dhiyeenya baase kunis barattoota irratti maatii irratti akka biyyaattis dhiibbaa fideera. Sababa qulqullina barnootaa jedhamuun qulqullinni barnootaa hin jibbamu dhugaadha. Namni barataan tokko sirnaan madaalamee maalummaa fi muuxannoon isaa kan itti ilaalamu qulqullinni barnootaa yoo mirkanaa'e qulqullina barnootaa sanarratti yoo inni gahoome yookaan of gahee sadarkaa barbaadamutti yoo fidedha. Kun jajjabeeffamuu qaba. Garuu imaammanni ministeerri barnootaa baase kuni kallattumaan gubbaatii asii gadidha kan inni baase. Kana jechuun seensa yuunivarsiitii barataan tokko yuunivarsiitii seenuuf dursee
qormaata yookaan intiraansii fudhata. Isayyuu qormaata fudhatee erga darbeellee kutaa 12 erga darbee ammas dhaabbilee barnoota olaanootti baratu bahuuf jedhu achittis qormaata qaba. Qormaata sana yoo xumure dhagaa garanni carriifa deemu kuni barattoota irratti dhiibbaa uumeera. Maaliif jennaan egaa barataan hammi kun inni kufe yookaan immoo qabxii barbaadamu hin finne jechuun barattoonni hammi kuni daree barnootaa hin jiran jechuun miti yookaan immoo cimoos hin turre miti. Kan nama dhibu mana barumsaa biyyattii kana keessa jiran keessumaa kan kutaa 12 qoruu danda'an mana barnootaa jiran keessaa waggaa yoo xiqqaate kumaatti kan lakkaa'aman. Barana fakkeenyaaf 1,200 mana barumsaa 1,200 irraa baratan kamiyyuu hin dabarre. Kana jechuun tokkoffaa mootummaan callisee baajata baasa jechuudha. Barsiisonni achi keessa jiran hin danda'an jechuudha. Barattoonni achitti barachaa turan hanga kutaa 12tti barataa turanii firiin isaanii maalire qormaata dabaratan kuni rakkoo maaliiti? Dhuguma dandeettii barattootaatu sirriitti madaalama moo dhuguma qormaata yookaan maammata barnootaa amma jedhametu sirrii miti kan jedhu gaaffii namatti galcha. Keessumaa dur barattoonni akka biyyaatti sadarkaa adda addaa irratti hojjetan amma qabxii olaanaa fiduudhaan barataa qaxalee ciccimoo kan jiran naannoo remote area yookaan immoo bakka baadiyyaadha. Fakkeenyaaf bakka nuti itti dhalanne kan Harargee keessa, Arsii, Baalee, Wallagga keessa, Shawaa kana keessa. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti barataan barate duratti baay'ee qaxalee fi cimaa kan ammallee itti jajamu. Garuu barataan achi akkamitti barachaa jira? Dhiyeessii meeshaalee barnootaaf taasifamu achitti maal fakkaata? Haalli nageenya achi hoo barataan dhuguma sodaa tokko malee daree galee barachaa jira? Barataa tureera? Maatiin barattoota isaanii amananii ergaa jiru? Maaliif barataan hogguu mana isaarraa ba'ee gara mana barnootaa deemu tokkoon ukkaanfama yookiin hidhama yookiin ajjeefama yookiin karaatti butama. Kan ammoo waggoota 5 darban kana keessa dhaabbileen adda addaa yeroo isaan qorannootiin deeggaranii gabaasa baasan argaa turre. Shamarran qaqqaxareen ilmaan Oromoo hedduun jiru. Mana barnootaa amananii warri isaanii ergu isaannoo bilisummaa isaanii kabajamee fi dhaqanii daree barnootaa ta'anii baratanii galu. Warra magaalaa kana haadhiifnu kabaadiyyaatti haasofna irraa daawwattoota keenya. Kompiitara, maawuzii, kiiboordii namni tuqu, kiiboordii sirnaan namni kontirool godhee barreessu jira. Pilaasmaan mana barnootaa baadiyyaa adda addaa kana keessa jira. Rakkoon ibsaa hin jiru. Intarneetiin dhuguma intarneetiin walgaheera baadiyyaa kana keessa jira. Kanaaf maddi rakkoo kanaa eenyure? Amma barataan kufuun naman ajaa'ibsiisu. Maaliif barataan achitti kufuun akkas naman ajaa'ibsiisne sirnaan hin baranne barsiisaan cimaa jedhamu achitti ramadamee hojjetaa jira. Cimaan bara iddoo mijataa barbaaddateetu dhufee ka dhuunfaa barsiisa. Maaliif bakka nageenyi dhibeetti maaltu rakkisare? Warra mana barumsaa mootummaa keessa jiranu barsiisonni mana barumsaatti ramadamanii baadiyyaa keessa naanna'anii bilisummaan hojjetu barsiisaa jiru. Dhiyeessiin meeshaalee barsiisotaaf dhiyaatu gahaadha. Inni tokko as taa'ee kompiitaraan yookaan AI'n artificial intelligence'n sadarkaatti waa hunda hojjetu yogguu barachaa ittiin baratu. Ilmi baadiyyaa garuu laambaatiin taa'ee otoo qo'atu sanuu bakka intarneetaa fi bakka kompiitara argee hin beekne dhaqeetu achi dhaqee qorama. Kanaare soo barataa sanatu dadhabbii qaba. Ayyaa jennu as yoo dhufne gara baadiyyaa gara magaalaatti yoo dhufne barattoonni mana barumsaa dhuunfaas haa ta'u kan mootummaa baratan yeroo ammaa kana yeroo isaanii kennanii sirnaan qo'ataniiru. Maatiin barattoota hordoffii gochaa fi jiru. Barataan amma yeroo isaa maaliin gubaa jira? Tiktaakiin miidiyaalee hawaasaa kanarra hin oolu barataan. Hamileemti barataan qabu magaalaa kana keessatti maal fakkaata? Kun gaaffii namatti ta'a jechuudha.
Kanaafi gadi bu'uu qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaaf kan sababa ta'e inni ijoon akka keenyatti mootummaanis harka keessaa qaba, maatiinis harka keessaa qaba, barataa mataan isaas harka keessaa qaba jennee haaqoon. Maaliif maatiin barattoota isaanii yoo hordoffii cimaa irratti taasisanii ijoollee isaanii jechuudha. Barataan sun tarii sadarkaa barbaadamutti hojjetuu danda'a, sadarkaa barbaadamutti firii argamsiisuu danda'a. Dhaabbilee barnoota olaanoo keessa barsiisonni fi hojjettoonni jiran barattoota isaanii sirnaan qaruun dirqama isaaniiti. Mootummaan akka barbaade seenee akkuma barbaade barattoonni tiitoorii kennanii yookaan immoo assaayimentii kennanii ni deemu taanaan. Barsiisota muuxannoo gahaa qaban ramadee qacaree hin barsiisu taanaan asirrattis qulqullinni barnootaa kufaa waan deemeef gaafatamuun mootummaadha jechuudha. Barataano yeroo fi sa'aatii isaatti fayyadamee qo'ata barachaa jira. Karaa irratti hin kachachalu barataa nama. Hamileemti barumsaaf qabu barataan maal fakkaata? Of qopheessuun irra jiraata. Dorgomaa ta'utu isarra ture. Kun hunduu rakkoo mataa isaati jechuudha. Kanaaf sababni inni gurguddaan firiin qormaata biyyaalessaa kan bara 2017 bakka lakkoofsa Gi'iziitti baranas galmeeffame maddi rakkoo akkuma kanaan dura daawwattoota keenyaaf dhiyeessine kanadha. Infleeshiniin yookaan immoo qaala'insi jireenyaa dhiibbaa irratti uumeera. Rakkoon nageenyaa sila kaafne rakkoon nageenyaa bakka qawween hidhattoonnii fi mootummaan qawweetiin wal dubbisanitti barataan qalbii maaliin taa'ee daree keessa taa'ee barata. Inumaayyuu barataan baadiyyaa fagoo deemee bakka mana barumsaa jiru deemee barachuuf yookiin mootummaatu ajjeesa karaatti yookiin mootummaatti ukkaamsa yookiin hidhattootatu fuudhee ati basaasaaf deemtaa ati odeessa kennuuf deemtaa eessaa dhufta jedhanii ukkaamsanii miidhaa irra geessisuu jechuudha. Kanaaf qaamoleen sila sinii kaase mootummaa barataaf maatiin barataa sirnaan itti yaaduu qabu. Irra jireessa immoo mootummaatu gaafatamuu qaba waan kana. Waan giddu galeessa hin godhanne tokko fuutee nama tokko irra kaa'u jechuun rakkoo guddaa. Waan qorannootiin hin deeggaramne. Waan qorannoo biyyoota ormaa yookaan immoo biyya biroo irratti argite fiddee biyya kana irratti har'umaa kaasanii har'umaa shaakalan jechuun dogoggora. Akkas jechuun kiyya immoo barataa dadhabaan haa darbuu barataan hin kufiinii jechuu kiyya miti. Ani barataa cimaaf qaxaleen darbuu qaban malee. Ministeerri barnootaa imaammata inni fudhate keessaa tokko kan namatti tolu qulqullina barnootaa mirkaneessuuf barataan ulaagaa ministeera barnootaa kaa'een baratee qo'atee darbuun dirqama. Garuu dhiyeessiiwwanii fi meeshaalee barnootaa barataa sanaaf qopheessuun garuu dursa kennu. Bakka haalli mijataan jirretti bakka waa'ee kompiitaraa fi waa'ee pilaasmaa hin beeknetti barataa fuutee intarneetiitiin qoruu jechuun kuffisuu ajjeesuu kanarra hin caalu jechuudha. Kanaaf balaan inni fidee dhufu kun immoo maalinni kan jedhu irratti haa kaafnu. Barataa 500 fi 81,904 qormaata fudhateen kuni barataa 49 ta'ee dabarse jechuun yaada. Yoo xiqqaate barataan 800 ol jechuun 700 ol hojii maleessa ta'ee jechuudha. Maalaa godhuree amma barataan kun carraa silaa kolleejjiif teeknikas deemee barachuuf ulaagaawwan adda addaa jira carraa argachuu dhiisuu danda'a. Inni qabu silas fakkeenyaaf warri magaalaa kanatti qaban warri mana barnootaa dhuunfaatti barsiisanii iddoo barbaadan deemanii ilmaan isaanii gatuun barbaadan. Ilmi baadiyyaa tokkos akkasuma garuu maatiin baadiyyaas ilmaan isaa gatuun barbaadu garuu akka inni mucaan isaa baduuf isa dirqisiisu wantoota hedduu jira kaafneerra sila. Dhimmi nageenyaa dhimma ijoodha. Mucaan isaa mana keessa guyyaa 3-4 qe'ee keessa oollaan tokkoffaa qaamoleen nageenyaa kottu milishaa ta'e jedhu.
Mucaan kana baqa wayiin bosona filataa yookiin of ajjeesuu filata. Kun guuta. Yookaan ammoo mucaan sun torbee tokko naannaa sana keessa oollaan bakki waraanni bilisummaa Oromoo socho'uu keessa yookaan warri hidhatan fa'aa jiraannaan ati maal hojii as teessaa odeessa kennita mootummaaf jechuudhaan ni butu. Amma faannoon dargaggeessa Oromoo abbaa isaarra kan teenye halkaniif guyyaa hin ajjeesti waraanti. Kun dhugaadham. Dargaggeessi akkasii immoo dargaggoon kuma dhibba wayii kun hojii malee taa'e jechuun mootummaa irrattis tokko rakkoo guddaadha. Akka biyyaatti, akka maatiitti, akka nama dhuunfaa tokkottis rakkoo jabaa, rakkoo kana hin jedhamne biyya kanatti dhufuuf deema. Barataan waggaan 800 waggaan ni kufa taanaan afaan Amaarinyaatiin የራበ ህዝብ መሪውን ይበላል uummanni gaafa beeleegaa waan godhu gaafa dhabu hokkaratti ka'aa jechuudha. Qaala'insa jireenyaa pilaas rakkoo nageenyaa pilaas rakkoo hojii dhabdummaan daran babal'annaan biyyi kun gara kamitti deemuu dandeessi kan jedhu gaaffii hunda keenyaati. Kanaaf balaa inni fidee dhufu kun xiyyeeffannoon irratti kennamee hojjetamuu qaba. Akka furmaataatti garuu maal keenya bira dabarra daawwattoota keenya maasumaan goolamna. Mootummaanis qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu hundumtuu irratti mari'achuudha. Carraa hojii uumuu cinaatti barataan amma qormaata biyyaalessaa dhabee lafa taa'u kun akkaataa inni itti yoo xiqqaate hojii keessa galee of fooyyessuu danda'u mootummaan gamanumaatti qopheessu. Lakki kun hin ta'u taanaan ammoo kaarikuleemii yookaan imaammata barnootaa amma ministeerri barnootaa kun baasee hojiirra jiru kun hundeetiin sakatta'amuu qaba. Kun hin ta'u taanaan ammallee balaa guddaaf adeemamaa jechuudha daawwattoota keenya. Maatiinis barattoota isaanii sirnaan hordoffii taasisuu qabu. Bara ijoollee isaanii akkaataa yeroo kennuufii qabu. Barataan tokko baratee bor akka isaan gargaaruuf haala aanjessuun dirqama isaaniiti. Barataan garuu dirqamoota dachaa ofirraa qaba. Amma namni barataa jedhamu barataan akkuma ilaallutti waan nuffamaa jiru fakkaata. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Of qopheessu guyyuu dubbisuutu sarra jiraata. Miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo isaa dabarsuun irra hin jiraatu. Wanti hunduun darba. Kan hin dabarre garuu yeroo keetti yoo fayyadamte qofa beekumsa horachaa adeemta. Kanaan ala dubbiin qaamolee warra kaan irrattis hirkachuu toon taane komachuu toon taane barataarras hojimalee guddaatu irraa eegama. Hagam taa'ee qo'ata, hagam laayibraarii deema barataan amma. Miidiyaa kanatti hedduu yeroo isaan balleessu taa'ee mana isaa yookaan mana barnootaa hordofee barnoota isaa barachaa laayibraarii yeroo isaa qusatee waan hundumaaf otoo of kennee hojjete qabxii amma taa'ee hidhii nyaatu kana hin argatu ture. Qabxii olaanaa kan maatii isaa, biyya isaa fi naannoo isaa boonsu argachuu danda'a. Kanaaf barataan sirnaan of qopheessuu qabaadha daawwattoota keenya. Egaa kana ilaalchisee kana jennaa. Egaa rabbi immoo kana caalaa immoo barattoonnis maatiin barattootaas mootummaanis itti yaade waan kun jijjiiramuu akka qabudha kan nuti jennu daawwattoota keenya. Dhimma kanaan wal qabatee yaada keessan karaa fuula feesbuukii keenya akkasumas teekteekii fi karaa toora telegiraamii keenyaatiin nu qunnamuu dandeessu. Qaamoleen dhimma kana irratti haasofna jettanis dabalataan yeroo barbaachisaa ta'etti dhuftanii istuudiyoo keenya kan Gullallee as magaalaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Dhuftanii qaamaanis rakkoo fi madda rakkoo akkasumas furmaataa fi ta'ii maal ta'uu qaba kan jedhu yaada namni qabu gama mootummaarraanis gama barataatiinis gama dhaabbilee adda addaatiin haa ta'u dhuftanii yaada akka itti kennitan gamanumaan isin beeksifna yookaan gamanumaan isinii himuu barbaanna daawwattoota keenya. Egaa qophii addaa dhimma firii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa gadi bu'uu fi akkasumas balaa inni fiduuf deemu kan jedhu irratti marii taasisaa turre kana fakkaata. Egaa qophicha qopheessuun kan isin biraan gahaa ture Ambaayiluu Nachooti gama ogummaa kaameeraan fi akkasumas qophii kana ammoo kan gulaalee isin biraan gahee Abtaamuu Abarraati waan nu daawwattaniif hedduu galatooma isiniin jenna. Nagaatti.